jidduu isaaniitti walii galtee dhabameen ummanni keenya sacrifice amma kana kaffalaa jira. Eenyutti gaafatama kanaaf? Eenyutti gaafatama lachanu akka kiyyaatti. Mootummaa fi qaamni mormu. Qaamni mormu. Kanaafuu seena Oromoo sadarkaa Oromoon keessa jiru kanaan fakkeenyaaf Oromoon isaati adda naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Kan akkamitti ibsita akkamiin laata? Amma beektaa sana keessa seenee borcuuni tarii wallaalummaa kiyya kaasuu danda'a. Akka Oromoo tokkotti maaltu sitti dhaga'ama caalatu Oromoodhaaf iyyaa turte yoo naan jette. Ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyyaana. Okay? Gaafa isheen rukutamtee reeffa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba keessa kiyya. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan Oromoo. Jarri walilleen booji'an beektaa yoo wal booji'anis akkaataa isaan disrespect wal godhan kana gaafa argitu Oromummaa keessi jibbisiisa beektaa. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa. Warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Warri dhume nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beektaa. Abiy Ahmad artistoota walitti qabee achirra waan tokko dubbatti. Namoota lubbuun hin jirre Taaddasee Birruu fa'a Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a waan nu sirbinuuf beektu waan isaan lubbuun hin jirree fi jettee dubbattee turte maal jechuu kan kee? Waaqoo Guutuun goota keenyaa miti Taaddasaa Birruun nuuf fannifame goota keenyaa miti way kana booda ka'ee Oromoo kana godhe jennaani hin jennuun bara. Kanaaf namannaa jechuudha. Kana booda ka'anii namni lubbuudhaan jiru beektaa seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Seenaa namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis hin rakkisa beektaa. Jajuufis hin rakkisa. Ka obbaafate amma laal Dr. Abiy akkuma filannoo irra bahe kun namni machaa hin jiru Bujii irra Boorana irra agaa Harargeetti irra agaa Wallaggaatti Wallagga irra agaa namni qawween dhahin hin jiru bar gaafa inni filatame ispeeshaalii naannoon ani itti dhaladhe kana Booranatti illee namni dhukaasa akka ture quba qaba beektaa namni dhukaase bar gammachuu guddina dhukaasuu qofayyuu miti. Ilma Abbaa Gadaa jedhame bakka deemutti eeboo fardatti badhaasanii gaachanatti kennanii maaloo ta'e sana ta'e kana ta'e inni viizhinii mataa ofii qabaa mitiire. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taag deema deema. Kara sirriir jiraa warreen hin jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatta jiru. Baay'ee jalqabumayyuu waan barree namni na dursee qeeqeen jiru garuu dhugaa namaa baasuurra wikinasii namaa baasuutu namatti tiniin kun dhufe amma sirriirra hin jiru ana akkamitti sirriirra hin jiru seete inni Oromoodha harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu akka wallaalummaa kiyyaatti maal isa gorsa beekta TPLF ummata Tigraayitti hudduu gatattee nu fixaa turte nafxanyoonni ummata Amaaraatti hudduu gatatanii Oromoo fixaa turan Mangistuu Hayilamaariyaam qofa beektaa kan jidduu irratti akkas ta'e namni kamu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo akka inni aangoo irra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo. Okay mee Dr. Abiy kun Oromoo miidhaa jennu dantaa Oromoos eegaa hin jiru haa jennu gaaffii Oromoos hin deebisne haa jennu. Fincillis ka'e mormiinis ka'e akka inni aangoo irraa bu'us godhame eenyutu morra kora Oromoo dhaabilee Oromoo keessa isa karaa nagaatiin dorgomu isa afaan qawweetiin lolu kamtu dhaqee achi qabata innis gaaffii biraa bara. Namoonni hedduun Abiy Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutti hin jirtu jedha Oromoo waan adda waan fayyad qabdi baala gizee dhamte gizee du'aati illee nattaak waan godhamtuuf. Warree baan deemaa beektaa magaala kana keessa. Jira wanti inni fayyadame abaarsa nafxanyaa fayyadameera inni mormuu maal gochuu qaba ture akkam gochuu qaba ture jarri akkatti isaan disrespect wal gocha ela maal seete beektaa guyyoo awwakkush naakkush jetti jarri waltuufi rakkoo hamaan kan jiru warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee uummata bira miti. Dantaa wal dhabde isaanii kanaaf fayyadamtee gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaan Oromoo miidhaa jirti jechuudha. Of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa akka Dr. Abiy
Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffin deebi'een jiru beektaami. Mee gara fuulduratti hin deebisan hin beenu gaaffin Oromoos waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha. Waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa. Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikoolojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yetimmin walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tila hin bubbisu beektaa. Maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti. Maal anjira gubbaatti yaa galaaneetiyyaa ette fardi siidaa hatani siidaa dabalee sini ette wanni ette erganu daangeessani barii turee bulbul farda badaa caalu wanni farda waan fardaa softachi keessa waarke farda siidaa hataniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erganu daangeessani barri turee bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beektaa. Eentati namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa. Ijoollee Arsadii promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Siisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame. Namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beektaa akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhani as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa Milik bira odeeffannoo Milik bira waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa sakaraa dhufe goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa. Fardi abbaa qaba beektaa. Warri Minilik leellisu fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa. Seenaan seenaa. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate. Warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkeerraa kaasee minni yaa'u wotorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu. Ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu. Sangaa fardaa si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu. Namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig fardi akkana fardi kan Oromoo. Fardi kan Oromoo. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Kajige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okay gaa inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke. Miniliktiif yakkamaa moo yakkamaa? Oh my God. Oh my God. Ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni. Jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhugaa.
kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuudha. Akkamitti namni kana na godheera sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu baran mallee ulfajjeessaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maal intini gaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda saam walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoo lolti wanni isa kasiidaan isa beeta mangisti kan palaasi mootummaa keettaan sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini na yaadda'aaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun si gale. Dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra. Namootni hedduun hagammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atseen Minilik difend godhu namichi kunini nama Itoophiyaa hooli waar waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jiru. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii revenge jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyasuusii miti namumaa miti ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam maal beekwam abbootii isaanii yakka sana dalaga miti. Qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bara. Odeeffannoo jajjabduu dhaga'e dhoksatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Hin mormatiin. Ati na basaasita jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan kan callaa onni naa dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf kadeebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti bahu gaafa bahu. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaate akka biltsiginnaa birrii naan kennine akkamitti quba dhabde kanan qulqulleeffanne. Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beekta ka booran ittiin haasa'u afaan kana. Baay'ee jaaladha inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirba tokko nu affeerte addaan baana sirba Hacaaluun nu affeer dhageen. Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawa irraanfachuuf. Sirba Hacaaluu Hundeessaa jirraan irraa gallaa Hacaaluu Hundeessaa artist Oromoo beekamaa maalan ees jirte sirba dhuun dhufuu jira. Hacaaluu Hundeessaa hoomin rakkaat gamgamaan dhufe waan jira yaayyuu darbatee qabsaa Oromooti artist Oromoo beekamaa biltsiginna irra birri fudhatedhaniin hin fudhannee yaayyuu saniin jedhee waan jira Hacaaluu qoranne fuul duralleef gaaf inni sirba baas bal'inaa walitti deebinaa waan nu daawwattaniif galata qabdu sagantaan keen kun har'a irra jalqabee keessuma Oromoo miidiyaa neetwoork irraa gara dhaddachi dubbii jijjiirame jira anguyyoo waaroo abba jirma tur ulfaadha.